dubbatina jechuu miti yoo dubbannu waan dubbannu beeku yoo hojjannu waan hojjannu beeku waan nur yoo isin tuffattanii jettan namni illee nama tuffata maqaa garagaraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون هردفتوتا في كبجمتوتا رزان أورو جرة جرتو سنين جر هردفتوتا في كبجمتوتا كيها هرّا ما جتشوف في سنين اتفاقاتي واي حواس بلا يوكين ألا كينا كيست يوكين أموت يوكيست تو أمتا كينا براتي بكمو إرّا كان وانتكو أبدي سنين دفع إنس ما جتشون كيسانين أولو أكما باديا لالتو باديا يوكين أموتو إنتلا باديا لالتي بدتي أوروميا كيست جتشودا ما نداف يروح الدو جتشودا حواسني كينا حواسني بلا ijoollee shamarranii yookiin dubartii takka yoo waa hojjedha jette yoo hin baradha jette akkuma duraan jechuudha maatii irraa dhaalee hambaan hafeenu dhaqqabe dubartiin barattee eessa geetti dubartiin heerumtee bultii godhatti maal waan baay'ee jedhan an akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha dubartiin ni baratti dubartiin ni hojjetti baratteellee ni xumurti hojjetteellee ni garsiifti heerumteellee bultii godhattee hortillee jedha akka nama dhuunfaa tokkotti kuni marti kennaa addaa kanuuf kenname jechuudha shamarran dhugaa rabbii ufiin boonuu qabdan tokkoffaa irratti wanni isin ufiin boontanii hojii hedduu qabdan jechuudha rabbiin isin filatee subhaanahu wa ta'ala ani garuu akka dhuunfaa kiyyaatti akka amantii kiyyaatti alhamdulillah uuman na uume kun dubartii qofa godhee na uumuu fi waan ajaa'ibaa kana jechuudha ufiin boona inni tokkoffaan an dubartiidha akka baradhu suna ajaje akka hojjedhu suna ajaje akka heerumee bultis godhadhu na ajaje akka ilmoos horee ilmoosan ifa biyyarra darbee addunyaaf akka oolchu na ajaje jechuudha beekne itti hojjetamne taananiin dubartummaa keessaniin dhugaa rabbii boona waan baay'ee jechuudha dubartii tahuu kee kana keessa waan baay'eetu jira shamarran keenya yookiin dubartiin keenya yeroo amma social media irratti qaama keessanis qalbii keessanis facaastanii jireenya keessan wallaaltanii jiruun sobaa jechuudha social media jechuun waan tasaati walumaa galatti obboleeyyan kiyya jechuudha nam tokko wal barattanii namsa wajjin yeroo haasoytanii jettan guyyaa lama sadiif waan gammachuu sitti haasaa achi booda ammootuyyuu olola oofasirraa jechuudha social media jechuun duuti dhabamtee taaziyaa namni taa'uun dhabame social media irratti malee namni wal awwaaluun dhabame du'ee walii himuu malee namni wallolu namni araarsu dhabame bar ibalu wallolee jedhanii social mediaan hunduu jechuudha chaanaala ofis tahee fooloo ofis tahee akkasuma maatii baay'ifachuu malee kanas tahee sanis tahee jechuudha shamarran keenya waajiba isaanii yookiin dirqama isaanii irraanfatanii jiran sababni social media waan ta'eef jecha tabbaa manaa qabdu abbaa manaa hiite tan abbaa manaa hin qabne heeruma wallaatte wii hawal fuudhallee wal diiguun baay'ate san qofa yoon ta'e jireenyi social media kun daran keessattuu nama kenna garagara facaase maaliif akka ta'e naaf hin galle naa ibsaame kanas tahee sanis tahee shamarran keenya dubartooma kee ittiin booni ammallee maal waan ta'eef jecha waan ajaa'ibaa itti gaafatamummaa yookiin waan mootummaa caalu waan rabbiin si milkeesseef jecha kana qofaa miti an dubartooma koo ittiin boona ittiin koora way heerumis bultii qabaachuu dhugaa rabbii ittiin boona bira taree ittiin booyaa siin jedhee bar gammachuu irraa maali waan ta'eef shamarran yeroo boottu gammachuus boochaan ibsatti gaddas boochaan ibsatti aares boochaan ibsatti jaalalillee boochumaan ibsatti waan ta'eef kunis uumaa yookiin kennaa shamarraniiti kana quba qabduu laata kanas tahee sanis tahee shamarran keenya dubartii maaliif wallaaltanii jireenya gaarii isin marti way social media irratti uf dagattanii achirra meeqatu bal fuudhee wal hiika dhugaa rabbii sin jaaladha jedhan jaalala kabaja balleessanii jaalala jechuun jaalala jaalallis hin tahe bara dhabe kabaja jaalala jechuun akka dhuunfaa kiyyatti waan guddaadha kennaa addunyaa kanarraa yookiin fedhii jechuudha fedhii yoo isiniin jedhe miira maddisiistuu gammachuu akkasuma ibsituu fuulaa akkasuma abdii jireenyaa akkasuma ifa qaroominaa akkasuma ibsituu waan hundaa jechuun hin danda'amu jaalala jechuun
jaalalli kallattii hedduu qoodama jaalala maatii jaalala biyyaa jaalala abbaa manaatii fi haadha manaa jaalala haadhaa fi abbaa jaalala ilmoo lamaanii kana qofa sii miti jaalala obbolummaa jaalala rahimummaa isa jedhe firaa jaalala ollaa jaalala rabbiif jecha namni wal jaalatu jaalala hiriyootaa jechuudha kanas tahee sanis tahee namni hundi jechuudha yeroo ammaa hiriyaan isaas miidiyaadha jaalalleemmaan isaatii fi jaalalleen isii miidiyaa tahee jira jechuudha yeroo ammaa jechuudha saala dhabnee jirra waan hojjennu irratti waan silaa irratti hin saalfatamne hin saalfatama waan silaa irratti saalfatamuu hin qabne saala ani na dhibee jira walumaa galatti jechuudha ilmi namaa tokko waan silaa irra qaanfachuu hin qabne waan fayyaa waan dur ogeessi hojjetu bakka waan addaatiin ilaalanii jiran maal waan ta'eef jecha yeroo ammaa aadaan jijjiiramee jira ka rabbiin waaqa jeelchu malee sammales jechuudha waan baay'eetu jira kanas tahee sanis tahee har'a waa'ee shamarranii yookiin dubartii dubbachuuf dhufe dubartiin kenna yookiin shamarran kenna dubara ta'uuf yookiin intala ta'uuf ufiin boonisiin jechuu barbaade itti gaafatamummaa baay'ee qabda itti gaafatamummaa kan kee aangoo kee kana yoo beeytee itti fayyadamte malee si harkaa bu'ee bada aangoo jechuun ilmi namaa jechuudha aangoof qabsaa'e dhugaa rabbii sitti himaan ati waan si kenname aangoo uumamayyuu jechuudha harka shanan kana qoba shanan kana harka kiyya lameen rabbi naaf kenne ni'imaa isaa hin beeku garuu waan hin qabne fakkeenyaaf ani nama reef jireenyaaf tattaafadhu maallaqa qabu mana namaa dalagaa kuni beekamaadha jechuudha garuu fayyaa rabbi naa kenne miidhagina rabbi naa kenne kana arraba rabbi naa kenne ittiin dubbataa jiru kana yaa maasha Allah waan rabbi naa kenne kana guutuu dagadhe jechuudha maal malee maallaqumaaf tattaafadhu fiiga yaada halkanii guyyaa jechuudha kanas tahee sanis tahee jechuudha waan nuuf kennamne waliin beeynee wal yaadachiifnee waliif beeynee haa jiraannu dubartoota kenna ittiin haa boonnu jechuun himimmaan boo'aa jechuu miti ittiin dhaadadhaa uf beekaa kabaja keessan gara manaa deebisaa dubartiin teenna yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa qofarra taate suuraan addunyaan tun nu sobdee nu dabarsaa jirti kan isin jechuu barbaadu jechuudha kaameraa tokkoon suuraa yoo ka'anii kaameraan bifa lama nama baasaa bifa sadii nama baasaa bifa afur nama baasaa yaa rabbi haga xufoon laaltu jechuudha dhugaa rabbi keessattuyyuu kaameraan tiktookitii fi snapchaatii instagraamaa nu hundi waliin beeyna jechuudha kanas tahee sanis tahee ijoolleen teenna shamarran waajiba keessan beekaa waan isiniif uumame beekaa ufillee beekaa nu hundi keenya uf beeynee gara jireenya dhuunfaa keessan dhuunfaa keenyatti jechuudha ani eenyu ani eessaa dhufee ani maan tun jechuudha uf gaafachuu qaba ani eenyu maal hojjetaa jira eessa deemaa jira maal tahaa jira waan akkanaa kana uf gaafannee beeynee hojii kenna jechuu itti kun hojjetinaa jechuu miti hin dubbatinaa jechuu miti yoo dubbannu waan dubbannu beeku yoo hojjennu waan hojjennu beeku waan nurra taree jechuudha maatii kenna walumaa galatti fayyadu maatii kenna fayyadu yoo jedhu saba Oromoo hawaasa bal'aa waan isaan fayyadu tokko erga sooshaal miidiyaa fayyadamne yoo gadhiiste sooshaal miidiyaa kanarraa yoo namni tokko kun irraa fayyadame ati bu'aa argatte tokkoffaa namni suni rakkatee fayyaa yoo ittiin bahee gorsa yoo tahe waan dogoggoree wayiitiin yoo of tasgabbeesse mudannoo jaalalaata yoo tahe namoonni jaalala keessatti dararaman jaalala san keessa akka bahu jechuudha walumaa galatti madaa isaa qorsee akka bahu yoo ajaja dabarsiteef yookiin yoo raabsiteef dhugaa rabbii san jechuudha ati hawaasa kan kee karaa hin beeyneen fayyadde kanas tahee sanis tahee jechuudha waan hojjennu sooshaal miidiyaa irratti waan hawaasa keenya fayyadu waan nu fayyadu waan borullee dhalli keenya jechuudha argee ittiin boonnu malee kan ittiin saalfannee akkasitti itti boonnu akka hin taane isin jechuu barbaada kanaaf dubartooma keessan beekaa kabajallee ufii qabaadha akka namni isin kabaju yoo isin uf tuffattanii jettan namni illee nama tuffata maqaa garagaraa wal baasu haala babbadaa keessatti wal dhiisu akkasuma wal arrabsu akkasuma wal faarsu wantoota
فارو هر فارفمي علمي ما كوني برمو قد والدي بسو نما حمتو سيادي حمتو تيادو في يروه كني دبرتين تكا جتشورا سمونا مات اللي هندمي دبرتين تكا سموك اللي يودم تملي لقارب بيجتشورا قافا ماتي كير جرتورا هنگا قافا قلتي قلتي قائلة راوتي هاسا هنما سموك كيزت يوان هر غريان أسنتوني تكون دك في كان مرة وجينو هر كفده ati wonni ati beeku qabdu gaafa isaan nabira dhabaman ani humnalleen qabu yaadu sin danda'u murteessu sin danda'u jechuudha kanaafi murtee jajjabdus tahee mala jajjabdu ufii keetii dhahadhu waa yaaddesanitti haasaa namaan dhagahin jechuu miti dhageeffadhu maaliif jennaani gaaris hamas keessaa baratta waan taheef jecha kanas tahee sanis tahee walumaa galatti waan dhageenne itti hojjechuu qofa osoo hin taane waan sammuun keenya nuun jedhe itti yaadu fi itti hojjechuu irra haa filannu parsantii dhibbarraa isiniin jedha isinitti dheereksuu kiyyaaf na of kolcha ani razaan orootuuf subscribe like share gochuun turtii gaarii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa